asirratti himatu sodaata malee inni jira miti Hamza namni waan ta'u biyyoon tun beektaa dukkaana san keessatti waggaa 3 keessa hedduu haalaa malaa bakka hedduudha dalaydii waan garagaraa kana namni gaaggaa waan akkasii sanirraa baafame beektaa malee namaa tokko cabuun malaa miti. Ni cabtee. Wallahi waa hedduudha gaayii sirriitti himatus. Ati nutti himi waan taate yoo beekte maalisa? Maa cinaa qaqqabda? Anggalaan anuma fakkeenyaaf amma dheengaddiman ishumaa jechuudha. Maamaniyyaa maal taate naan qoban nama biroo kottee naan jette isheen wajjin dalagan sun. Maal taate isin nutti himi ati? Waan taate waan fakkeenyaaf qabeenyaa fi kana miidhamee numan baafamee jette malee waan kana man irraa hubadde malee kaan immoo akkatti qalbii waan biraatiin qalbii cabuun malagaa isheen wal baasaa gaa ishee. Waan biraatiin qalbii cabu. Maaliif isin shawaadhaan argeedha maaliif jettire? Bartaan iccitiin keessaan irra wayyaan jee baramsaa keenya. Boo wanni iccitii jaamun jiru eega nama tokko afaanii bahee dubbii. Dhagee Hamza akkamisira waan kana dhugaadha akkuma ati qalbii cabtitti ammayyuu qalbii cabee jira nama hedduu jala jira. Rifannee annuun rifadde beektaa? Ammoo. Barbaachisa wallaahi. Akkasii akka beeyanii sanitti waan kana namoonni agaree jira. Waan takkaa jira rizqaa dhageeffadhu. Ammoo kar tokko jira beek. Kar tokko jira beekte waan jiru. Shimburoon qophootee dhaamanii yaa hundi keessan. Shimburoon qophootee barartee jettee Oromoon. Kaayyoon teenyu tokko waan ta'eef jirtu nu galanti homaa ta'eef yaadni keenya homaa ta'eef san deeggaruudha si galee. Ammoo akka beeyanii sanitti yoo dura keessaan dubbatanii gadi ba'an. Akkanan jeemsa keenya walumaan sila waatsaappiin ni jira. Wanni kana sin joobaatti waan ati keessaan dhagee qabaate yoo jiraatti ho'i beektaa. Ishiin asuma teessee maayikii qabannee nuti yoo feene waatsaappiin ni jira dubbifna. Akkasitti akkamiin ilaaltan? Yaada kiyya kun. Mee jara keenya waan takkan isinii maa dhageeffadha. Ani zaahiran beeka waan kanarratti. Mucaan tun miidhamuu isii namni tokko kan hin beekne hin jiru. Fuulli isiin hima fuulli daawwitiidha. Sagaleen tee cufaadha maanii yaaba sagaleen cufaadha. Reefuun tanaan atummaan nagaafannaan maan dubbadhe malee xiqqisho kan jiraame ilmi namaa arrabaa fi ilkeen waliin ni booti. Xiqquma uuma kanarratti wal danda'e malee waan na zallamte siin qabu. Bas atummaan nagaafannaan maan garaan na dadhabee boo'e malee waan isii hojii akkasii hedduu waliin mufanne siin qabu. Waan tokko waan akka waan ofiititti gaafa hojjettee keessaa beektaa ari'amtu faan namatti dhagamuun isin malaame. Ni ari'amtee keessa. No, duraan isuma wajjin hojjedha amata 3 hojii turre amata 3 baatuma naaf kaafaltee raatiba. Waan godhuu qabnummaa daraaraa dubbadhu yaada akka yaadatti ani chaansii kana silaatti fayyadamtee gaariidhaan nama diriyaalee babbareedaa silaani jira ja'amu Dubaay irraa ergu ana beeka nama kiyyalleedha nama na dhiyaatulleedha. Assalamualaikum Hamza kenya, thank you very much. Lal. Wanni isin jo amma haasoma amma buletin teenye jettu kanarraa wanni nu badde rakkoodhaan kanuma amma isin jette kanarraa. Boodarra amma isin jette kanarraa. Laali namni gari waa balliseen nama hima. Namni gari ammoo miiraan waasii hima afaaniin dubbachuu dadhabee jechuudha. Yes. Yoo sammuu qabaanne namni sammuun isaa daleedu ani keessaan gaafachuu fi maarree fi sanii miti. Nama wajji dalaguu turtee namni kun na zallamee jettee dubbachuu dadhabuu si ammoo ani cimina sitti hin furadha siifin hima. Garuu amma beek namni zallamuudhaa fi nagayumaan adda bahuu san keessa garaagarummaatu jira. Sii galtee nagayaan adda bahan garuu waan luus gootee baateetu jira isin. Yes. An akka understanding jettee jechuun waan luus gootee baateetu jira. Waan san dubbachuu dadhabuutu jira ammas nama dhalaadha keessattuu shamarran ammas wanni takka wanni isinii mujara keenya asirratti namoottan addunyaa tanarraa ciccimaadha jedhamuun warra gargaarsa nama gaafatanii ijaan gizee rakkatan isiniif hima. Gargaarsi qaanyii miti namni rakkachuun uumamaan waan jiraati
namni wal zallamuunis waan jiraati. Zulmi ammoo namni garii himachuu dhabuunis waan jiraati. An nama tokko gizee fuulli isaa miirri isaa waan uu hime what shall we do maal godhuu qabna yoo jenne bareedaadha. Waan san bira deemuu dhiifne siigaltee ani kanumaan jechuu fadhe galatooma hanganumaan dubbadha jeetee. Thank you. Caalaa maal jettame? Caalaa goo wadda jettu ni jira. Hunda keessanirraa yaada fuudheetiin yaada waliin goolama akkasitti. Obboleettiin tanya dhuguma itti hamzaa keenya. Akkuma obboleessa keenya jechuun isiin duuba waan kana himuu dadhabuudhaaf gartee egaa otoo hin ta'in cimina akkasii qabaattee usuun waan nama dinqisiisaati waan nama garamsiisaati hedduu takka cimina qabdi cimtuudhaa jee waan waqa'uu jira bakka sana. Inshallah haa gabaabseetuma jechuun isinitti illee dheerachuun barbaadu garmu hundaanuu jechuun egaa wajjin jira biraa dhabbannaa jeetii yaada. Thank you. Najmi maal jettaate asirratti? An wanneen jiru dhugaa hedduu natti ulfaate Hamzaa. Siigalee namni tokko mucaan tun obboleettii teenya himimmaan isii san namni arke maal rakkattee jee gaafachuun waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Siigalee namni waa malee dhaamiti himimmaan namaa qabu rakkoon akka jirtu zaahira kun wanni gartee haroo gaafannee qoqqonnee wanni jennu hin jiru. Khasanii achi even hatta yoo rakkoon jiraachuu baatteewu mooraaluma isiituu dalagaa tana amata hedduu itti laffaatee tanaan keessaas hin beeku. Sanumaahu mooraaluma isiitiifu dirqama namni gartee maal goonaa jee wal gaafachuu qabnaan jaa. Tanumaan jaan. Sanii achi ni rakkatte moo rakkannee wanni gaafachuu hin barbaachisu baramma kun. Yaa yoo akka tasaa nama bakkee ati deemtuufis akka tasaa yoo namni haqee isii itti seene fa'aa yaada jiruu fi lakki rakkoon qabu sun adda baati garuu immoo rakkoon akka jirtu zaahira rakkoon akka jirtu zaahira waa takka waan takkan isiniima nama wayiitu komantii as jalaa barreessu jira waan takkan isiniima dhageeffadha. Namni ulee cina aaqila cinaa dhawan malee dhawanii ittiin himanii jette. Dalagaa saniin adda baaneeti dalagaan barbaadu jira jette. Micoon qalbii cabuun isii shakkiin qabu. Maal barbaaddan dhageeffadhaa zaahiran isinitti micoo tana qalbii isii deebisuu feetanii yes dukkaan akka keessaa ari'amtee fi banuu yoo barbaaddan nama meeshaa Dubaay irraa isii ergu an harkaa hin qaban jedhe dukkaana san bannaaf yoo jettan ammuma godhaaf marii goonaa wanni kanaan jirtu yoo godhuu barbaachisu tan abartan hin jiru. Hamilee si eeguu feetanii dalagaa sanitti ekspiriyeensii guddaa qabdi. Namni waan inni jiru kan akka dhugaa taate ni beeka namni hundi. Dalagaa sanirratti ekspiriyeensii guddaa qabdi. Dalagaan barbaadu jira jettee dalagaa isiin barbaadu jirtu sani meeqaa godhaa isiin ni beekti nutti haa himtu dalagaa san banuudhaan qalbii micoo tanaa ni eeydanii. Yes jaana barreessaa warri eeguu barbaadan. Ma ulfuunee jenna malee. An obboleettiin qaba dhageeffadhu. Intalaan qaba intala guddoo akkasiitiin qaba. Siigalee jaartiin qaba dhalaadhaaf garaa laafuun dirqama keenya jira keenya haadhan qabaas. Siigalee kun ammaas waan gartee itti anan dajjaal jettanii miti. Kun waan gargaarsa namummaati. Ta'arraba kiyyaa yeroo biraa anaa isinii hayyame. Dhadhau godhaan irratti jiriisa ammammoo Hamzaa Shiddaan dubbii dhugaa jee anniin deeggaras irratti akkasumas jechuun namoonni tokko jechuun namoonni agilii dhugaatiin jechuun yoo yaadne waan Hamzaan jechuun waan murteessaa waan dhugaatii obboleettii teenya hamilee jabeessuu qabna hamilee cimsuudha qabna waan kana jechuun gartee hojiidhaan agarsiisuu qabna waan jedhamu yaada Hamzaa kan deeggaraa jeetii yaada. Dhugaadhaas keessatti waan Hamzaadhaan waa jedhamu takka illee jiru waan akkana jiru isa deeggaruu kiyyaaf odoo hin ta'in dhuguma dubbachuu barbaadeeti. Kanaafuu isii moggaa dhaabbachuun hamilee isii cimsuun waan isiin gartee gaa isii barbaachisaa akkuma Hamzaan jee yaada kana jala deemnee waan mul'ata tokko jechuu gartee gaa waan obboleettii teenya gartee gaa hamilee isii jabeessaa waan isii cimsaa godhuun dirqama nurratti. Tanaafi jara ani karaa kanaan filee
isin maal jettan? Waalaikum salaam. Yaada Baga keenya irra jiraattan. yoo walii galtan itti deemu. Allahi bumarattiin isin dhiisee isin afuranuu isin dhiisee isin irraa bu'ee isin bira deemanii karaa hojii xiyyaati. Maaltu ture mee ani Haaraa nu kaasaa bira haareerra kaasaa. no Hamza akka Naaf osoo hin ibsaa ta'in namni biraatis qaama dhufee yoo jiraate laal Jamaal reefu qabarra turre nuti qabachuma jirra. Jiddumaanii dubbiin dhugaan nu dhufte obboleettii teenya taas gubbatti agartu tana isii tana hamileen isii nurraa tuqamte hamilee isii tana akkamitti deebisnaafidha amma gabaabdumatti. Laala anaatu tolchee si madage osuma taphachuu jirruuti boodarratti waggaa taphni dhume du'aayii goone ani gaa amaaniyaa wanni inni itti beeku amma dura dukkaana keessa turte dukkaana beeksisuullee turte mee isilleen dukkaana qabdi dukkaana sanaa beeksiftu hoggaan joomichiyooni numa rifatte ni boochesii galee wanni san qalbii akka malee nu tuqe maal taatee jennaan bara adda deemneehii jette. San keessatti isin shawaa ani Harargeedha akkasii adda deemnee jette. Ammas dalagaan qabu taa'uttiin jira jette kun fuul paakkeeji haasawa jaaniin abbaa galuu abbaan galleef dantaa teessan. Akkas amma dhugaa itti akka goonu jira amma karaa atuuf ta'e dubbiidha. Akkaawuntii mataasaaf nama dalagaan deemuuf deemanii gargaara jiru jira. Dalagaa waan kana silaa dhiiftanii micoota na gargaartanii yaaboo haasawaa heddummeessuu faayidaan qabu. Daraara akkasii dhugaa beekti akkuma itti kan amma karaa gabaaban ammoo Hamza akkam godhan beektaa akkuma itti sanatti isin jirti amma takkaffaa duraan dura yoo meeshaa namni erguchiraa qabaatte Amman qaba amman itti dabaluu danda'a. amma gaa wanni takkitti lafa jiru yoo jiraate maal jennaan isin ganda sanni beekti bikka manni itti kireeffamuu fi haga itti kireeffamuu ni beekti manni bikka kanaa bikka ganda sanatti yookaan kiraa waan kafalaa turan waliin beekanii mire. So tunis hojii ni laaffistii beekte. Tunis hojii ni laaffistii waan duraan hojiin kafalaa turan waan beektu. Tunis hojii ni laaffistii. Saniifuu yookaan exactly gartee hanga jiru waan ta'e hangana na barbaachisa waan kana eegaluudhaaf. Meeshaan sun dhufti manuma sanuu dura qopheeffatteeti hoggaa isin mana qootee soroo qopheeffatteetti kaa atis nama ergisiiftaa fi mire. Saya gargaara karaa biraatiin isa gargaara amma uumatana eegaluudhaaf hanga na barbaachisaa ta'e dubbatte hanga san qabanneeti dooraala deebiste akkasitti sanarra barbaannaa jechuudha. Akkana laaltu fiidha. Galatoome jara keenya warra jala jirullee jalaa ol naqaa deemna. Amaaniyyaa dalagaa amma jenne tana obboleeyyan kee akka isaan sii godhan dhibbatti hin beekan shakkii takka malee. Diriyaa irra babbareedaa silaa ni jira ja'an akka sii ergamu bakka irraa sii ergamurraa ani amma nama harkaa hin qaba. Amman siin jee laayif irratti ammaa asirratti dubbisuun hin danda'a fidee. Tanaaf bakki itti mana kireeffattuu fi wanni diriyaa saniin itti sii erganii fi kun dukkaana san godhachuuf meeqa si feesisa. iddumaanuu isin Suudii jirti. Suudii keessaa bakka jirtullee aayamtu Hamza. Riyaad. Si lookeshin asirratti himuun hin ta'u. Jirti. Riyaadiin jiraattee jirti. Hayyee tokko. Mana kilaasii takka numa kireeffattaa. Kilaasii takka kuma sadii akkasuma fakkaata. Namarraa fudhachuuf shuggaa guutuu osoo hin ta'in mana kilaasii takka jechuudha. Akkasii keessatti tolchuuf kana immoo yaani istaayila tolfachuun qaba bakka uffata kaayyattu. Kuma sadii riyaala akka inni fixaa. Meeshaan immoo yoon inni fidadheette akkasuma 15 kuma 20 akka numa fixa. Meeqa ta'a doolaarratti meeqa ta'a? Naasii Hamza doolaarratti haga ta'u. Amma meeqa dhufe amma walii gala kuma 25 numa gaabar. Hayyee kuma 25 jii. Tamam. Maal guddaan doolaara 7,800 yoo. Kuma 6,500. Doolaara kuma 6,500 hangana kalaas. Nama waa xiqqeesho barbaadnaa nama hedduu miti. No, anuma raayii doolaara 100 akkaan itti naqu natti himtanii ni naqa. Tole. Doolaara 100 hayyee. Anis 200. Anis 200 naa qabadhu. 500. Naa katabi najme naa katabi.
namni tokko haa barreessu gaa Hamza namni tokko haa barreessu. Naa katabe Najm. Najmi haa barreessu. Najm barreessi. Garuu silaa wanti gootanii ani xiqqoo booda deemuu fedha. In deemtu lakki haajaan tun haajaa nama deemsistu. Ayyee taatee haadha. Ani 300 sabboontu abdii 300. Laal. Hamza diasporota agar share godha diasporota dila tokko abdamsota tanay. Ani sharing godha tis. Share godhe eegee godhattiin jira. Tole. Haya. 300 fi 500 jara keenya. Waan guddaa miti beekaa. 800. Ani 200 jaa namni tokko maashaa. Hangan maa bar waan yeroo gabaabadhu bar jara keenya. Wallahi sa'aat akka nurraan. 200 maami? Ani 200 anis naa qabe 200. Ayyee. Ati 100 waliin 500 sabboontu 300 qabe. Golin teenya kum jaafne kettan sa? Doolaar kum jaafne meeqa goleen? 500 fi 500. Kuma jaa 500. Naa obsi gaabgu takka. Namaan ol baafachaa deema. Naa goggodhaa piliis. Mee akkaawuntii biyya keessaa yoo jiraatte silaanuu ergite amanii Namuma soddomuu yoo hirkanne akka dhibba lama lama nuu qannu. Dhumatte. 250 jaalaa duulaa. Duulaa Ahmad 250 duulaa ni beekan. Aawuleen jaqiyya. Duulaa ni jira. Duulaa atummaan irraa nuuf udhi gaazii kee. ol baasi akkati jettanatti ishee. Duulaa ni jaqiyya liqaan bardireedawaa guddaadha. Jettanatti ol baasi. haya duulaa malee namni biraa hin Allahu akbar abdii khiyya dhufee abdii dadar barakallahu fi shee mama bayaan amma gaa du'aa yoo gooti ma bayaan amma yoo du'aa mee olna kinna galchi jetti takkittiin Bismillah. aw olin galchi Adam mee bakka takkatti gonaaf walitti nu qaba Hamza. dhaabbadhaa buutak dhaabbadhaa na hawsa namaan ol naqaa sabboontuu teenya sabboontuu maas jirtu tana dubbatee saree Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Aye, anis college qara paundi 200 erkaaf inshallah. Poundiin 200 tammi ta'e long Londoni. okay sterling jechuun okay Ayyee. Giga. Dubbisi. Sabboontuu dhaami? Keessaan na dubbisi okay. Follow si godheen jira. Follow na Davis. Hamza warra Eurooppaa sirra disnee jira warra Ameerikaa irraa gurraa. Lakki ani akkaawuntumaan ergaaf malee ammallee inni namaan irratti seenu akkaawuntii siitiin ergaaf. Akkaawuntii maqaa isii qabu. Jechuun biyya warra Eurooppaa kan qabe kan irraa fuudhu isii kan dawwalte. Yes anaa dawwalee irraa fuudhaaf shir. Haye abdii dadar 500 qabe jira kee. Tole. Haye sabboontu siin dubbisa okay keessaan. Thank you sabboontu thank. Du'aa bakka takka goona nama jalaa ol nannaqaa deema. Aye, takka yaadaan kannachuu fedha. Kanna dhumcoo teenyaaf shir. Aye, takkaffaan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Hanjamaa osoo jirtaniiti waan kana yaaddanii namni intaltii dhalaa takka akkanatti hin bu'isu imimmaan dhalaa akkanatti hin bu'u. Yaaddanii akkasii osoo hanjamaa jirtanii qalbiidhaan laaluu keessan saniif hedduu takkaan isinii gammadee hedduu takkaan isiniin boone ammallee akkasuma jiraadhaa dhiira Oromoo hunda keessan isiniin jaaladhaa jabaadhaa itti fufaan isiniin jedhu. Thank you wallahi michoo teenya ulfaadha. Barjara keenya seenaa waa muhtasimaa eenyutu beeka. Intala takkaaf jecha waraanni tokko guutuun beeka. Namni beeku ni beeka. Yaamsaa keenya ganna buusi. Tole ayyee sabboontu keessaanis dubbisa. Tole haa namni biraa kanu Allahu akbar akkana. Akkasuma anilleen maallaqa riyaala 500 qabi. Riyaala 500 tole caalaa kiyya. Riyaala 500 ayyee galatoomi caalaa kiyya keessaan na dubbise atilleen caalaa okay. Tole habiibi tole hamilee si jajjabeessaa jara keenya tole ayyee caalaa asuma jara naa ta'es okay siin ol deebisa habiibi. Nagaan warra Suudii jiru. Akkaawuntiin abdii dadar akkaawuntiin argamu. Jamaalin dhiifna jama. Natti wanna godha. Hamza akkaawuntii himaa fi mee. Godha akkanaa goonu jira kan jalaa. Amaanii akkaawuntii keessaa na barreessa Hamza irratti hin sheeru godhaafi.
warra amma riyaala 500 waan takka wanni nuti beeku qabnu akkaawuntiin isaa waraqaa qabu qofaa qabaate. Maal jette akkaawuntiin qabdu amaniya. Zeelli ni qabdaa ziqai zeelli sirratti haa ergu abdii tatar. Wanni godhi amaniya akkaawuntii biyyaa tanuma nama siddaatu Hamza ni dhagayama gara Saudi kanaan beeyte Saudi tana keessatti qoseerri akkaawuntii kun jajjabaadha yoo isin kanama biraa argattu taate argatte yoo hin argatin akka gama akkaawuntii tana irra kanneef jechuudha. Akkana kuno Shee Jamaalii jira. Jamaalii jira. Namoonni namaa biratti hin banne isaa jira. Warra Suudiidhaa si dubbisiifna Habiibi. Kaashaappii ergifati. Kaashaappii ergifati. Akka dubbiin jiran baane warri maanta na hariyaale 500 jeesan yoo hin deessan dubbisaati. Amma akkaawuntii Shee Jamaal takannee itti ergee iskiriinshaatii nu argu risita. Thank you. Maal isin jaamsa ni beektaa nama ture gargaarsa guuruu turre jarri. Hamzuma irratti erga risita. Anumaa fi Hamza irratti ergan. Aboo gurmeessaaf ibsinaa dhagaye wanta gurmeessaa keenya akki taane osuma geema taphachuuf jirruuti micoon teenya amaaniyyaan as jirtu tuni dukkaana isii advertaayizii yookaan beeksisa godhadhu jennaan dukkaana san keessaa ari'amuu sii nutti himte. Ari'amuu qofa osoo hin tahin miiraan nutti ibsite sii galee amma dalagaan qabu ani dukkaana san keessa. Yaa miiraan waa hunda nutti himte jechuun fadheeti akkasii saniif miirri san nama hunda tuqee asitti dhufne ammuma si kamilee ta'e wanni goona jenneeni $6,500 $6,500 irraa amma meeqa qabna jara keenya. $6,000 arganne. $6,000 arganne. Tanaaf obsaa Assalamu alaikum akkam nagiyaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Habiibi. Waan gaariidha gaa miiruma kanaan gartee warri doolaaraaniif qabu jirus akkaawuntiin qophooytee silaa ammumaan tana daddarbuu eegalan irratti bareedaadha. Obsaa nu fuudhine kaashaappiidhaaf hin taane maal jedhanii eegaan biyya rakkoo yoo nu goone. Wallaahi gargaarsaa sana guuree anamma hin danda'u dhugaa dubbachuuf niin gargaara jeetumaan dhufe malee. Sorry. Maal baantan Hamza? Yaa. Okay. Akkaawuntii baannaa. Sirratti ergina ziqee kam jette sirratti ergaa. Kaashaappiin ergaa. Zeelin qabdu? Zeelin qabu. Zeelin cufeetiin jira. Warreen beektaa dalagaa. Yaa. Anuu kaashaappii yoo ta'e bar fuudhuu numaan danda'a. Bakka kaashaappii fuudha. Zeel nama tokko barbaada. Bakka kaashaappii sirratti ergina. Kaashaappii sirratti haa erginu. Nama zeel. Kaashaappii fuudhuu dandeesse. Ani beektee xiyyaqa. Zeelni fudhata. Bikka adda duraa walitti dhufame. Ati yoo nuna fuute haree irratti. An zeel xiyya cufeetiin jiraan hin jiru. Bikka bakkaan waan deemu ichaan cufe beekaa. Bakka nama zeel irratti goonu nama tokko laalaati. Peepaal yookaan kaashaappii fa'a. Waanuma namni irra hedduu namni beektaa kaashaappii fi zeel irra qabanii. Peepaal ni qabdanii. Gurmeessaa. Bakka gurmeessaa ni qaba zeel bakka gurmeessaa goonu. Gurmeessaan qabaannaan dubbii dhumtere. Gurmeessaan qabaannaan dubbii dhumte gurmeessaa kottu. Dhagaa jara keenya wanni si deemaa jiru ammaan tana nama tokko nama osoo gargaarsa nu gaafatin harkoon himatin haa nuti ilaallee nama kana maaliif jennaan dukkaanni kee akkamii gisee isimaan jaan nama takka nama amata 3 waan san keessa hojjechaa ture nama akka bareedu hojii jiraachaa ture nama gartee akka waan ifitti waan takka lafa'aa ture amata 3 guutuu biyya alagaa keessatti waan sun gaafatamtee dukkaana sitti beekaa ture Hamzaanis gisee Hamzaan sun gaafate. Obboleettiin teenya waan immaan gisee siin buufti gaana muyyuu rifattee dhugaa maaliif jennaan feetee osoo hin tahin. Karaa 2 moo 3 irra deebi'ee gaafatee beeka. Feetee osoo hin tahin haalli jiruu godhee dalagaa sanirra haala bahuusi waan sila amata 3 guutuu itti laffaatee muuxannoo itti horte san dhabuunsi qalbii cabsee amma rakkoo sinimannee gargaarsaas naa guuraan jenne
جيم رفتي تبغى جوتي قروا أما واوندي أجابنا التنوي تاع جيم نسأل أوجا قالمو رب وجعلنا لكل شيء سببا سناجي تشزير نعم صح guyyaa waan keessatti jiru yookaan du'aa godhachuun mala namni kun yookaan waan takka waan gartee rabbii wajjin dubbatten beenu ammoo kana odoo isiin hin fadhin imimmaan tokko bar namni imimmaan feetee bochuu fi mucaan tun fuula walitti guree beek ijumarraa imimmaan bu'e kun maal si agarsiisa nama emooshinaaleen jiraame waan sanirraa gartee qalbii isii wantarraa kanaafi nama yuutuu shamarranis obboleettii teenya imimmaan sii qorsina jaanii dargaggoon imimmaan sii qorsina jaanii obboleettii teenya tana cinaa dhaabbachaa jiranii kun warri biyya alaa jirtanis biyya arabaa jirtanis nama yuutuu waan kanatti hirmaadha waan xiqqashaa takka dooraala kuma 5,500 irraa sabboon tun $300 ergitee jirti. Dooraala kuma 5,000 irraa dooraala waan xiqqashaa takka qofa hafee jechuudha. Dooraala kuma 5,500 barbaanne ture amma sabboon tokko na jimmee qabeetaa nuti anaa fi sii fi najmii fi abdii dadarii fi duulaan walitti kumaa fi 250 kanaa waliin kuma 550. Hiyyalee irratti hisaabaa 300. Allahu akbar. Allahu akbar. Obsaa wajjin. Najmi katabe. Gurmeessaa dhaame? Lakkee obsaa Ali. Obsaa okay. Obsaa Ali. Rabbi barakaa si haa godhu obboleessa. Walii gala. Dubbanne gurmeessaa. Du'aayi bakka takka walitti qabnee goona. 300 jettanii? Gurmeessaa nama duraan Obsaan 300. Anis waan Obsaa 300, Abdii Dadar 500, Duulaa 250, Hamzaa 200, ana 200. anis $100 irra katabaadha. MashaAllah. Allahu akbar. Jara keenya waan nu guddoon nuun hafne beekaa. Hadhaa wallee waliin naka. Mee abbaa Jamaal Aliyyi dubbadhaa. Nama bakka banaa jiru wal naqaa deemna. Tararaa dubbadhaa mee. Fadlii gartee namni suruura yookaan gammachuu baleen islaamaa warra naquun qabdu raayis uummata kanaa himaa. Akkasi wallahi. Anti qonaaf hin mijjanne Hamza yoo boodaan ol baa gabbuu haram fiigu jira. Hoggaan ishaaraan dhageen dhaabba. Nama NBA joo kana. Tole. NBA ayyee. Mee ol harkismee qarshii. NBA. Hayyee ustaaz anillee naga buusiti isin jalaan tura. Risiida maan isin ol erga gurmeessa irratti naqee. Tole habiibii kiyya wallahi. Aw rabbi duniyaa fi akhirat si aga. Mala mangenye almost kumala mangenye barakallahu fikum. Kumala wallahi. Wallahi kumala mangenye. Dora lugu ba. Kumala mangenye wanne hafe waa xiqqeesho billahi alaykum. Haddaa waa wanni itti jiru jara keenya osuma tetteenyee tafannee kofalaa jirruutitti obboleettiin teenya tuni miiraan nutti himatte akka miidhamtee jirtu akka dalagaa hin qabne dalagaa duraan isiin ekspiriyeensii itti qabdu keessaa akka baafamtee jirtu nutti himte. Nazallaman hin jenne immoo nutti himte miiraan nutti himte namni isii bira dhaabbachuu feetan imimmaan isii irraa haquu feetan isin nuu gargaaruu deema malee isii miti maas. Na gargaaraan jenne. Hamileetee eenaa jennee isii finne tole. Kanaafuu namni gargaaruu feetan bira dhaabbadha. Wanni nuti barbaannu $6,500, $4,500 nu hafe. Lama arkannee jirra. Namni nuuf itti dabaluu feetan. Jazaakumullahu khairan. Akkana laal. Beeta rabbiin illeen gisee dubbatu laa yas'aluuna annaasa ilhaafa siigalee ummata akkasiiti warri silaa kennaalleen rabbi biratti darajaa haalaan qabdu warra namatti rakkoo isaan baafanne warra namarra yaxsabuhum unnaasu aghniyaa'a min atta'affufi warra rabbiin jeensa siigalee obboleettiin teenya tun Hamzaan taraa 2-3 irra deebi'ee gaafateeti
wanni kan kee kan namaan beeksifnee jeeni dirqiidhaan jechuun osoo himachuun fedhin waan kan ol baaftee dhugaa namni reefuu imimmaan isii san arke hedduu namatti ulfaata. Akkamitti akka bira honnu nuuf mallattoo gaafii saniif yaa jamaa yaa ummata keenya yaa qaalii obboleettii teenya tana imimmaan isii irraa haa qannu mooraalii isii tanas haa jajjabeessinu kanuma wanni jiru jirru rabbii fi Abdii dadaritti erge dhibba shanan asirra ergu. sheer walirratti godhaati sheer walirra godhaati namaas nu afeeraa waan kanarraa akkanumatti gaffannee irraa gabbuuna barakallahu fiikum. Yaa akkasi jara keenyatti deemaa please daddafnee firraa finnaatti deemaa. Thank you jara keenya itti naa deemaa. Itti nu sinaa Chapter kula shir kula sahibi. yaa warri Addaawaa welcome dhiyaadhu addaawaa keenya. warri as keessa jirtanii warri fooloo walitti hin qabne fooloo na godhaa isin deebiseetiin isin ergaa. Maashaallah waan gaarii. Pound di bala masuk kota. Pound di bala masuk buntu oromo. Sabboon Oromoo dhibba sadii ergeetiin jira. Katabeetiin jira katabeet. Paawundii 200 akkamiin nu ergitire? Jechuun jaasi waan itti ergita. Akkaawuntii sirriitti ergite maali nama tokkotti ergite nu himta. Jira aduu hin deesse. Baankii Paawundiin tamisa paawundiin tami. Paawundiin wanti daayukee. Doolaara irra guddaadha. Doolaara 250 kan ta'a. Taayukee eega taate. Anaa isii qunnama micoo sabboontu saniimi? Ani isii qunnameetiitiin? Oke, mee sabboontu ni seet. As ka jirti laala kunno. Tareefu sani moo taani? Tareefu ol baatee dubbachuu. Takul ishana pare tu kana laala. Giftira keessa laala. Ishana pare jirtun. Yaa sabboontu Oromoo tanaame? Duba barsiin natti himtee kuttee bar. Hamza, ugutakka waa dubbaddu? Dubbaddu. Waa dubbaddu kutakka dhiifama duuka hanna jira waan firaadhee ilaala. Munaan dhuftee as jala jirti beeyta. Akka tasaan namni wayinaan ja'anii jettee mumkin. Aydar. Dhuftee jirti beeyta dhiifamanillee isii orgalchaadha. Ani isiin na xuyixee sin jennee hin dubbanne as jala beeyta wayii jechuu jiranii. Maal jennee Duulaanii fi obsaan erganii jiranii. Okay, laala wana nama Aydar jogon eenyu namni Aydar jogon. Aydar ol naqeetiin jira. Aydar keenya isarraa. UK. Achiin Hamza bira dhaqee asiin galuun hin danda'amu. Okay. Aydar dubbadhu. Haddaawaa dubbadha. Maal jettan isinoo? Aydar gabbu'ee jiraayyee. Sabboontuu maal jette? Wan poundiin ta'ee isaatti jechuu jirtan UKdha doolaaraatti. No, beekeetiin jira. Doolaara 265 ta'a jira. Yaa. Doolaara 265 annanii yoo sii danda'amee PayPal qabaattee PayPal xiyyan sitti erga xiyyarratti ergita. Anammoo isiif ergeetitiin screenshot godhee isiifillee erga tolee. Abshiraayiidha. Kuno anillee narra seenaa jira duulaanii fi obsaan erganii jiran duulaan 250 obsaan 300 maalanii keessan dhufu jira. Jazaakumullahu khairan. Wanni no abdii dadaroo. Gurmesa dibba anis kiyyachumaan jira darbeetis. Abshir. Okay. Anis raagala qabaadha. Dibba lama خوانيتي وجه لبستي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا جماعة؟ نجاجر والله الحمد لله منافقة نجا نفت. والله الحمد لله نس نجا بقى نجا نوتاتني. معلش قاعد يكون نمتو نعرف أشياء سجلينا كبه كمدينة ثالثة.
Amaaniyaa miidiyaa irratti bu'aa jirti dalagaadhaan abaasti jettee bu'aa jirti. Mboonya lakki mboonya la. Nutumaatu isii agaree hamilee isii tolchuudhaaf dhufne malee. Hamza jalga inni wante. Bareedaadha. Garuu wanti sin haqqiidhaan waan isheen sin narraa fahamuu qabdan. Mucaa kana